Akkam jirtu hordoftoota caffee sirna gadaa kun sagantaa hubannoo sirna gadaati. Kanaafiyyuu hubannoo sirna gadaa kennuudhaaf guyyaan irraa guyyaa jalqabaati. Wal barnootaa fi uummataan wal barachuudhaan jalqabnaa. Isin ammoo nu faana bu'aa nu hordofaa. Tole. Akkuma amma si obboleessi kiyya isiniin jedhee sagantaa wal barnootaa caffee sirna gadaa waan jirruuf akkan hordoftan jedhaan illee gama kootiin. Tole. Eenyu isin jedhan? Mahammad Amiin naan jedhani. Mahammad Amiin eenyuti? Mahammad Amiin Gabiiti. Gabii eenyuti? Gabii Galgeeti. Galgee eenyuti? Galgee Anaataati. Anaataa eenyuti? Anaataa Odaati. Odaa eenyuti? Shixoonaati. Shixoonaa eenyuti? Xoonaa Wiitagooti. Wiitagoo eenyuti? Godaanaati. Godaanaa eenyuti? Kashee Shiddibbaa. Kashee Shiddibbaa Kashantameeti. Abbaa torba eegala kaatti gosti maali? Saayimannaa. Saayimannaa. Saayimannaan ka'e eenyuti? Saayimannaan kan Mandooti. Mandoo ka'e eenyuti? Kaarsiiti Mandoo. Arsiin ka'e eenyuti? Arsiin ka Xummuugaati. Xummuuga ka'e eenyuti? Xummuuga ka Barreentuuti. Barreentu ka'e eenyuti? Oromooti. Tole achi kennaan Oromoo ta'uu keenya golbeen dhimma Oromoo irratti waliin dalaguun salphaa ta'a waan ta'eef egaa Mahammad Amiin Gabiitiin sirriitti wal barattanii Oromoo ta'uu isaa shakkiin qabu Saayimannaadhaa. Mandootti galaa. Mandoo immoo ka Arsiitii akkuma inni jedhe Arsiin ka Xummuugaati. Xummuuga ka Barreentuuti. Barreentu ka Oromooti. Dhugaadha ilma Oromooti. Barreentu obboleessa Booranaati. Kanaafiyyuu wal barnoonni isaa wal barattan gaariidha jedhee yaada. Anillee ammoo hubannoo sirna gadaa caffee sirna gadaa kanarratti hubannoo kennu ani Muhammad Kadir Amiir Kabir Huseen ka Kabir Ibrooti. Kabir Ibroon ka Huseenaati. Huseenaan ka Tuuchaati. Tuucha ka Annaati. Anna ka Daarimi. Daarim ka Kushii. Kush ka Haashimi. Haashim ka Tushaati. Haala kanaan gosatti ammoo Bullaalla. Bullaalla ka Sikkooti. Sikkoo ka Arsiiti. Arsiin ka Xummuugaati. Xummuuga ka Barreentu. Barreentu ka Oromooti. Kanaafiyyuu guyyaan irraa sagantaa wal barnootaati. Kanaaf Oromoo Arsii eegataanii nuti ilmaan Oromoo Arsii gosa keenya qofa osoo hin ta'in kan nuti hubannoo irratti barumsa kenninu akka ilmaan Oromoo hundi isaaniitu of beekan. Namni yoo of hin beekin nama beekuu hin danda'u. Ani gaafa of beeke nama beekaa, gaafa of ta'e nama ta'a. Barumsi jalqabaa ka ofirraa ka'eetiin of baradhee eegisii ka biraa baratu. Kanaafiyyuu mee barumsa ofirraa ka'anii waa baratan kanaaf maal jettaan? Ani gama kootiin barumsa ofirraa jalqabanii waa baratan kana iddoo guddaa kennaafi maaliif namni ofirraa jalqabee barumsa yoo mataa ofirraa jalqabee iddoo guddaa ga'uu danda'a. Wanti akkanaa kun dhaloota boodaan dhufuu fi dhaloota amma keessa jirruufiyyuu karaa guddaa agarsiisa. Haalli wal barnoota sirna Arsii of ta'uu kunneen. Namni yoo of ta'e wal ta'a. Gaafa wal ta'e immoo waan ofii barbaadata. Gaafa waan ofii barbaacha gabbee immoo argachuun salphaa ta'a. Kanaafiyyuu hundarrayyuu of ta'anii of barachuun of beekuun waan guddaa jettee yaadda. Kanaafiyyuu egaa isinillee dhaloonni qubee namni yoo of hin beekin nama beekuu hin danda'u. Waan namaas beekuu hin danda'u. Namni yoo of hin ta'in wal ta'uu hin danda'u. Gaafa of ta'e wal ta'a. Gaafa wal ta'e immoo waan ofii barbaada gabbaa. Gaafa waan ofii barbaada ta'e tumsa qaba waan ta'eef argachuun salphaa ta'a. Jalqaba of beekuu waan guddaadha. Ani eenyu eessaa dhufe eessa jira eessatti gala akkamiin Oromoo ta'e ba'een kiyya maali? Kanaafiyyuu kanarratti wal gaafachuu qabdanii namoota hubannoo aadaa Latiin ilmaan Oromoo qaban sirna gadaa irratti hubannoo qaban ollaa keessa jiran gaafachuu qabdanii wal barnoota kanaan eega jalqabne kutaa itti aanu keessatti ammoo barumsa nuti maali ka jedhu irraa eega baane gadaan maal akka ta'e sirni gadaa maal akka ta'e bokkuun maal akka ta'e abbaan sa'aa maal akka ta'e abbaan duulaa maal akka ta'e sadarkaan gadaa dabballee irraa kaasee haga gadamoojitti maal akka ta'e seeronni isaanii maal akka ta'e
gadaan shanan maal akka ta'an hiikaa jaraa wajjin kanaafiyyuu federeeshinii shanan odaalee Oromoon odaa fi Oromoon hariiroo akkamii akka qabu daddachaa fi Oromoon hariiroo akkamii akka qabu malkaa Oromoon haala kamiin akka itti fayyadamu tulluu haala kamiin akka itti fayyadamu sirni gadaa kun dubartootaaf maal kaa'e ka jedhu akkasuma ammoo sirni gadaa amantaadhaan wal simatamoo wal dhaba ka jedhu irratti fuuldura barumsa keenya irratti ergaa waa bal'aa ergaa bal'aa isinii dabarsinaa. Kanaafiyyuu nu hordofaa sagantaa keenya kana nu faana bu'aa. Kanaafiyyuu nu jajjabeessaan dhaamsa kooti. Horaa bulaa. Tolee hordoftoota keenya sagantaa caffee sirna gadaa irratti haala wal barnoota taasifne kanaan isinis akka of taatanii wal taatan akka eenyummaa keessan bartan abdii qabnaa. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kanuma irratti isinii gabaabsinaa. Guyyaa biraan walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jenna galatooma. Tole horaa bulaa jechuun horaa bulaa osoo hin taane horaallee bulaallee osoo hin taane horaa bulaa. Horaa bulaa jechuun eebba guddaadha. Akka sanyiin namaa babal'atuu fi halkan lubbuun itti oomishamaa bultu. Kanaafiyyuu sirriitti hubadhaa. Jechillee tokko barreeffamni illee tokko loqoda irratti garagara. Horaa bulaa fi horaa bulaan. Kanaafiyyuu horaa bulaa osoo hin ta'in isin horaa bulaa. Bal'adhaa, dagaagaa, baay'adhaa, qananii'aa, maatii keessa wajjin eebba guddaadha. Kanaaf uummanni Oromoo dagaagee bal'atee har'a gahee. Kanaafiyyuu nullee maal isiniin jenna? Horaa bulaa jenna. Tole ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota caffee sirna gadaa kuni qophii hubannoo sirna gadaati. Kanaafiyyuu guyyaa jalqabaa wal barree isinillee wal baruudhaaf dargaggoota lama Saadiq Haji Muhammadii fi Muhammad Amin Gabii qabadhee sagantaa kanarratti isinii dhiyaadhee jira. Akkaataa isaan uf baranii isiniin wal baran nu hordofaa. Kanaafiyyuu asumaan gara Saadiqitti isin dabarsaa. Mee akka ittiin uf lakkaa'ee isinillee wal baree ofillee uf nu barsiisu walumaan haa hordofnu. Tole Saadiq maal jettanii akkamitti wal barta uummata kanaan? Tolee galatoomaa ani Saadiq Haji Muhammad jedhama. Haji Muhammad ka waaqootii waaqa kumeeti kumeen ka damboobaati. Damboobaan ka ruufooti ruufoo ka lukkuuti. Tolee gosti kiyyaa xiijoodha. Xiijoon ka bullaallaati bullaalla ka sikkooti. Sikkoo kan arsiiti arsiin ka xummuugaati xummuugaa kan baarentuuti baarentuu ka Oromooti. Haala kanaan Oromootti gala jechuudha. Egaa hordoftoota keenya argitanii jirtan akka ittiin uf baree isinillee uf baraa jiru isinoo ani yoo mee itti deebina dargaggoo kanaan ol isin barsiisa ammas. Tole hordoftoota caffee sirna gadaa ani Muhammad Amin Gabii jedhama. Gabiin ka galgeeti galgeen ka anaataan ka odaati odaan ka shixoonaati shixoona ka wiita gooti wiita ka godaanaati. Gosti immoo saa'immannaa jedhama. Saa'immannaan ka mandooti mandoo ka arsiiti arsiin ka xummuuggaati xummuugga ka bareentuuti bareentuun ka Oromooti xumuree argama kooti. Hordoftoota keenya akka irraa gammaddan akka itti bohaartan abdii qaba. Kanaafiyyuu ani dhaloota kanneen akka isaan uf barsiisanii isinii wal baran argitanii jirtanii ani ammoo guyyaa har'aa sikkoo fi mandoon isinii qabadhee dhufe. Kanaafuu murtiin arsii takkittiidha. Kanaaf tokko haa taanu jecha anillee ofiisin barsiisaa ani Muhammad Kadir ka Amir ka Kabir Hussein ka Kabir Ibrooti Kabir Ibroon ka Huseena ka Tuucha ka Annaati Anna ka Daarim ka Sultaan ka Kushii. Gosi tiyya bullaalla ka sikkooti sikkoo ka arsiiti arsiin ka xummuugaati xummuuga ka bareentuuti bareentu ka Oromooti. Egaa akkanatti uf barree isinillee wal barree jirra. Haga qophii itti aanu dhufuuf isin ammoo hiriyoota isin maddee jira wajjin wal baradhaa. Torbaan qophii itti aanu qophiin keenya akkam ture torbaan? Bareeda ture. Haaluma kanaan itti fufnee uummata dhaloota waan itti aanu dabarsinaa. Torbaan dhufoonni isinii dabarsinu. Torbaan dhufu jechuun qophii itti aanu keessatti sikkoo maali? Mandoo maali? Ilmaan arsii maali?
akka isin beektanii of barattaniin ilmaan Arsii gosoota 800 ol sagantaa kanarratti kan isinii dabarsinu ta'a. Ilmaan Sikkootii fi ilmaan Mandoo addaan diddiinee asirratti isinii ibsinaa. Nu hordofaa. Horaa bulaa. Tole hordoftoota caffee sirna gadaa akkam jirtu? Nagaa jechaa guyyaa har'aa kutaa lammaffaa hubannoo sirna gadaatiin walitti deebinee jirra. Garuu dursa hubannoo sirna gadaa jalqabuudhaaf of beekuun akkuma hin dursa jenne sani amma immoo akkamitti of beekna? Oromoon ilmaan meeqa qaba? Ilmaan isaanii eenyu? Eessa dagaagan? Dagaaginni isaanii bal'inni isaanii hagam takka gaaka jedhuu fi ilmaan Oromoon Booranni Sabboo Goona jedhama. Gujiin Kontumaa Daarimuu, Maccaa Tuulamaa, Macca ijoollee 5 qabaa. Liiban Jaaw Guduruu fi Daallee Jiddaadha. Akkasuma ammoo Arsiin Sikkoo fi Mandoo qabaa. Yoo deemne gara Harargee Ituu Humbanna Afran Qallootu jira. Raayyaa Asabuutu jira. Karrayyuun Baasoo Dullacha jedhama. Kanaafuyyuu mee guyyaa har'aa kana kutaa lammaffaa kana ammas osoo hubannoo sirna gadaatti hin deemne gadaan maali jennee gadaa barachuu hin deemne ilmaan kanneen yoo hin beekin qubsuma namoota kanaa yoo hin beekin sirna gadaa isaanii beekuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaafuyyuu mee obboleeyyan kiyya kana bira jiran kana waan beekanirraa isaan ilmaan Arsiitti waa isin haa gumaachanii. Arsiin ilmaan 2 qabaa. Sikkoo maali Mandoo maali jedhee gaafadhaa. Na hordofaa. Tole Saadiq. Egaa kutaa lammaffaadhaa mee waan hubannoo qabdurraa dhaloota nu deebotaa jiru kanaaf isin hubannoo sirna gadaa waan barachaa jirtaniif haga tokko hubannoo qabdanii mee ilmaan Sikkoo 5 ittiin. Galatoomaa ilmaan Sikkoo 5 Bullaallaa, Wacaalee, Jaawwii, Waajjii fi Illaanidha. Illaanidha. Tole obboleessi kiyya atillee mee waan beekturraa. Ani ilmaan Mandoo 7 isiniif hima. Ilmaan Mandoo 7 kun Raayyaa, Hawattuu, Kajawaa, Utaa, Waayyuu, Waanamaa fi Biiltuu jedhamanii. Egaa ijoolleen kunniin dhaloota har'aa ta'anii of beekanii isinillee beekaa jiran. Akka isinillee of beektan isinitti himaa jiran. Isin ammoo Sikkoo keessaa eenyu? Mandoo keessaa nuti eenyu? Latiinsi keenya maali? Eessaa dhufne? Akkamitti dhufne? Yoo of hin beekin na beekuu hin dandeettan. Yoo wal hin beekin ammoo waan keenya argachuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu ilmaan Bullaallaa eenyu? Ilmaan Mandoo eenyu fa'aa akka ta'an kana fuulduratti walumaan laallaa. Walumaa galatti gosoonni Arsii gosoota 800 fi way gahanii jiranii kana bira jiran. Achii olis ta'uun hin malaa. Kanaafiyyuu ani ammoo kutaa itti aanu keessatti kana marayyuu jabaa isiniin jedha. Isin ammoo nu hordofuu hin dhiisinaa. Horaa bulaa. Tole hordoftoota caffee sirna gadaa akkam jirtu? Nagaa jechaa guyyaa har'aa kutaa lammaffaa hubannoo sirna gadaatiin walitti deebinee jirra. Garuu dursa hubannoo sirna gadaa jalqabuudhaaf of beekuun akkuma hin dursa jenne sani amma immoo akkamitti of beekna? Oromoon ilmaan meeqa qaba? Ilmaan isaanii eenyu? Eessa dagaagan? Dagaaginni isaanii bal'inni isaanii hagam takka gaaka jedhuu fi ilmaan Oromoon Booranni Sabboo Goona jedhama. Gujiin Kontumaa Daarimuu, Maccaa Tuulamaa, Macca ijoollee 5 qabaa. Liiban Jaaw Guduruu fi Daallee Jiddaadha. Akkasuma ammoo Arsiin Sikkoo fi Mandoo qabaa. Yoo deemne gara Harargee Ituu Humbanna Afran Qallootu jira. Raayyaa Asabuutu jira. Karrayyuun Baasoo Dullacha jedhama. Kanaafuyyuu mee guyyaa har'aa kana kutaa lammaffaa kana ammas osoo hubannoo sirna gadaatti hin deemne gadaan maali jennee gadaa barachuu hin deemne ilmaan kanneen yoo hin beekin qubsuma namoota kanaa yoo hin beekin sirna gadaa isaanii beekuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaafiyyuu mee obboleeyyan kiyya kana bira jiran kana waan beekanirraa isaan ilmaan Arsiitti waa isin haa gumaachanii. Arsiin ilmaan 2 qabaa. Sikkoo maali Mandoo maali jedhee gaafadhaa. Na hordofaa. Tole Saadiq. Egaa kutaa lammaffaadhaa mee waan hubannoo qabdurraa dhaloota nu deebotaa jiru kanaaf isin hubannoo sirna gadaa waan barachaa jirtaniif haga tokko hubannoo qabdanii mee ilmaan Sikkoo 5 ittiin. Galatoomaa ilmaan Sikkoo 5 Bullaallaa, Wacaalee, Jaawwii, Waajjii fi Illaanidha. Illaanidha. Tole obboleessi kiyya atillee mee waan beekturraa. Ani ilmaan Mandoo 7 isiniif hima. Ilmaan Mandoo 7 kun Raayyaa, Hawattuu, Kajawaa, Utaa, Waayyuu, Waanamaa fi Biiltuu jedhamanii. Egaa ijoolleen kunniin dhaloota har'aa ta'anii of beekanii isinillee beekaa jiran. Akka isinillee of beektan isinitti himaa jiran. Isin ammoo Sikkoo keessaa eenyu? Mandoo keessaa nuti eenyu? Latiinsi keenya maali? Eessaa dhufne? Akkamitti dhufne? Yoo of hin beekin
na beekuu hin dandeettan yoo waliin beekin ammoo waan keenya argachuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu ilmaan bullaallaa eenyu ilmaan mandoo eenyu fa'aa akka ta'an kana fuulduratti walumaan laallaa walumaa galatti gosoonni Arsii gosoota 800 fi way gahanii jiranii kana bira jiran achii olis ta'uun hin malaa. Kanaafiyyuu ani ammoo kutaa itti aanu keessatti kana marayyuu jabaa isiniin jedha. Isin ammoo nu hordofuu hin dhiisinaa. Horaa bulaa. Sagantaa kana affeeruu keessaniif ulfaadha. Galatoomaa jecha. Egaa hordoftoonni caffee sirna gadaa guyyaa har'aa hubannoo sirna gadaa irratti ergaa bal'aa akka kennuuf asirratti waan affeeraniif isin hordoftoonni keenya nu hordofaa nu faana bu'aa jecha. Ani sagantaa kanarratti kan isinii hirmaadhe barreessaa sirna gadaa Muhammad Kadiiri kanumaan nu faana bu'aa isiniin jenna. Tole sirna gadaa yeroo jennu yeroo afaanitti deebi'u waan salphaa fakkaata. Garuu sirna gadaa wanni jedhamu in ulfaata. Nama heeraaf seera isaa beekutti ulfaataadha. Haa ta'u garuu gama kiyyatti as deebi'a ani barreessuu kan hin danda'e sirna gadaa kana ofirraa ka'eeti. Ani eenyu jedheeti jalqabuma uumamaan irrumatti dhaladhee irruma guddadhee daddasa jalatti baradhee daddasa jalatti guddadhee yaa'a deemaa bahima deemaa dika deemaa qubsuma deemaa daddacha deemaa mambula deemaa sirna gumaa araara maanguddoo jala deemaa haala sanii sirna kana barreesse. Erga sirna san karaa aadaatiin hubannoo argadhee booda gara barreeffama tokko dubbisutti seenee seenaa isaan duraa seenaa umrii an qoradhe duraa argachuudhaaf kitaabota dubbisee kitaabota sanii fi kan ummata bifa aadaatiin maanguddoo irraa qoradhe haala sanii barreessuu danda'e ifaajee baay'ee qaba. Yoo xiqqaate federeeshinii odaalee shananii hubannoo isaa iddoo inni itti jiraatu argachuu qabda. Dhaddachoota argachuu qabda. Kana hundarrayyuu miila kiyyaan deemee waggaa 10 dura kan barreessuu jalqabee har'a garuu kitaaba ta'ee as bahee jira. Haalli itti barreesse in ulfaataa amma keessa bahee si himuu hin danda'u baay'ee ulfaataadha. Akkamitti dhaloota ta'e gadaan waa mara akkamitti waa mara ta'e gadaan heera uumaati akkamitti gadaan gaaddisa akkamitti gadaan bishaan yaa'u maaliif jedhan isa jedhu kanaaf xiqqeennumarraa kaasee maanguddoo jalatti guddadhee akkuma isin jedhe daddasa jalatti guddadhee achumarraa barreessuu kan dhufe waggaa 10 oli barataa ta'eeti yeroo nan jalqabe erga barumsa koo xumuree irraa bahillee isumarratti bobba'ee haala kanaan barreessee asiin gahuu danda'e. Amma sirna gadaa iccitiin guddaan bakka jiru sirni gadaa dimokiraasii keessa godhe waggaa 8 qofa aangoo walirraa fuudhuu miti. Namoonni baay'een kan hubatan isuma kana qofa hubatan waggaa 8 aangoo walirraa fuudhuu. Sirni gadaa dimokiraasii ka ta'eef garuu ilmi abbarraa aangoo dhaaluu hin danda'u. Abbaan waggaa 40tti gaafa gadaa fudhatee gadaa moo'ee ilmi isaa ammoo gaafa abbaan waggaa 80 ta'u inni waggaa 40 gahaa waan ta'eef iccitiin guddaan jiru bakka kana. Aangoon abbarraa ilmatti dhaalamuu hin dandeettu dhaaltummaadhaan hin tartu aangoon sirna gadaa. Waggaa 40 sanitti gaafa abbaan waggaa 40 bulchu ilmi isaa daa'ima dabballeedha. Namni sirna gadaa caasaa sirna gadaa keessatti hirmaatu waggaa 36tti kan haadha manaa horatu. Waggaa 36tti haadha manaa horatee 36 irraa haadha manaa isaa wajjin tarree gala caffee seenuudhaaf tarree galee waggaa 3 heeraa fi seera bara dhufu ittiin bulchu barata. Achi dura waggaa 30 irraa haga 36 seenaan wal qabataa sadarkaa gadaa keessa seenne amma waggaa 30 haga waggaa 36 heeraa fi seera baratare abbaan gadaa ittiin bulchu barata. Gaafa 36 gahe haga waggaa 39 heeraa fi seera bara dhufu haaromee kana ka bara dhufu ittiin bulchu kana barata. Waggaa 39 haga 40 daangaa Oromiyaa kana zooree bakka abbaan gadaa dhakaa itti dhaabee Oromiyaa tana bulchesan daangaa kana too'atee lafa tana beeka. Kanaafiyyuu abbaan caasaa sirna gadaa keessatti gaafa hirmaate waggaa 36tti haadha manaa horata. Ilmi ka dhalatu waggaa naannoo waggaa 39 40tti kan inni ilma argatu. Kanaafuu gaafa abbaan gadaa bulchee irraa ba'u ilmi isaa dabballeedha. Gadaa keessa seenuu hin danda'u, bulchuu hin danda'u, aangoo irraa dhaaluu hin danda'u. Sirna gadaa kana dimokiraasii keessa godhi isa kana. Inni biraa waggaa 8 wal harkaa fuudhuun dhugaadha ati jetti suni jira waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudhuun jira. Garuu waggaa 8 dura hoo maaltu jira? Seera mul'itu jira. Seera mul'itti cite jira. Abbaan gadaa tokko inni bulchuudhaaf daangaan isaa waggaa 4. Waggaa 4 bira gaafa tare gaafa waggaa 4 inni gahe seera mul'ii jedhanii jira. Seera mul'ii kanaan hayyoonni qoratanii waan dalagaa ture. Yoo abbaan gadaa kun ka lafa gurguratee hin taane taate ka gumaan bara isaa bara inni bulchu kana keessatti dhiigni akka malee kan jiine taate darbee waggaa 8 bulcha. Yoo ammoo kan inni miidhaa biyyarraan ga'u taate
ka waraanni biyya weeraree beelli biyya weeraree dhukkubni akka malee biyya miidhee ka jedhu taate seera mul'iti cite jedhanii waggaa afurii sanitti aangoo irraa fuudhanii akka siistama itti seera 9 gadaan kun itti cehee waggaa 8 san xumuratu godhan. Kanaafuu waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudhuun jira garuu aangoo dheereffachuuf isuma bichaa leellisan malee waggaa 4 dursa dura. Seera mul'ii kana dursa. Erga seera mul'ii kana inni moohee seera mul'ii kanaan qormaata darbee jedhe waggaa 8 guutaniif yookaan ammoo seera mul'ii kana irratti citee hafa. Akkana jira haalli sirni gadaa waggaa 8. Gadaan kun cicha qabaa, ciisicha qabaa, buqqisa baallii qaba. Cicha jechuun gadaan birmajii osoo bulchaa jirtu yoo dadhabdee jette akkuma reefu isin jedhe sababoota gurguddoo saniif yoo ka dadhabdu taate beelli itti bu'ee biyyatti dhukkubni itti bu'ee lolli itti bu'ee kanaan bulchee ceesisuu ka dadhabu yoo taate cicha taate. Cicha kana aangoo kan itti qabu gadaa 5 gogeessa gadaa 5 kanatu aangoo itti qaba. Waliin mari'atanii paartiileen gadaa 5 kun gadaa tana ceesisuu danda'an. Gaafa ciisicha taate immoo birmajii, bultuma, bahara, horataa fi rooboleedha. Gadaalee 5 kana. Gadaan 5 kun itti mari'atee yoo ceesise in ceesisa. Ceesisuu gaafa dadhabee waggaa 45 walirraa fuudhanii waggaa 40 gaafa ga'e ciisicha taate. Gaafa ciisicha taate immoo akka itti kaatu jira gaafa ciifte. Gaafa dhukkubsatte akka itti fayyitu jira sirni gadaa akka itti deebi'u jira seera 9tiin deebiti. Gaafa ciisicha taate aangoo kan itti qabu dabballee irraa kaasee waggaa 8 irraa kaasee haga waggaa 80ti sirna gadaa deebisuudhaaf. Qal'iti sirni gadaa akkanumaan gadaa jedhanii sirni gadaan deebi'u uffataan hin deebi'u ulee qabatanii hin deebi'u alangee qabatanii sirni gadaan deebi'u gumaa dubbatanii fixanii sirni gadaa deebi'uu hin danda'u. Seera qaba heeraa fi seera qaba heeraa fi seera isaa saniin akkaataa inni itti deebi'uu danda'uun seera 9tiin deebi'a. Miseensi hundinuu hirmaatee waggaa 8 haga waggaa 80 namni jiru dabballee irraa haga gadamoojitti ka jiru hirmaatee hirmaannaa uummata kanaatiin dhaloota gadaa hubatee dhaloota safuu qabatee irratti guddisanii bifa saniin deebi'a. Gaafa ciisicha taatee waggaa 40 ol tarte. Buqqisa baallii kan jedhamu immoo osoo bulchaa jiru yoo kijibe mootummaan tokko abbaan gadaa osoo bulchaa jiru yoo kasobu taate ka biyya sobu yoo taate ka daangaa gurguratu yoo taate ka dhiiga jiigsu yoo taate ka biyya beelessu yoo taate ka diina biyyarraa dhorkuu hin dandeenye yoo taate buqqisa baallii jedhanii osoma inni quba hin qabne aangoo harkaa fuudhan. Tooftaa aangoo itti harkaa fuudhantu jira. Tooftaan kun ammoo osoo qeeqaan alatti abaarsan alatti osoo eebbaan wal faarsanii wal eebbisaniiti aangoo kana kan wal harkaa fuudhanii buqqisa baallii kanarratti. Jeequmsi hin jiru jechuudha. Sirna gadaa keessatti aangoo guddaa harkaa qabu abbaa gadaatiin miti waan ta'eef. Sirna gadaa keessatti namni kamiyyuu namni tokko namni lama ka ga'ee tokko dalagu hin jiru. Martuu ga'ee adda addaan qaba. Dabballeen ga'ee addaa qaba. Gaammiin ga'ee addaa qaba. Foolleen ga'ee addaa qaba. Raabadooriin ga'ee addaa qaba. Gadaan ga'ee addaa qaba. Yuumni tokkoffaa yuumni lammaffaa. Ilmi namaa kun ka dhalate marti umrii isaatiin ijaaramee waan irratti hirmaata. Kun yoo bulchiinsa irratti hirmaate ka siyaasaa seenuu hin qabu. Ka bulchiinsa keessa jiru ka diinagdee tokko ka diinagdee keessa jiru waa'ee bulchiinsaa isan galchu ka waraanaa hoogganu waa'ee seera tumuu isan galchu martinuu waan hojjetan damee adda addaan qabu. Kanaafiyyuu akka ammaa kana hundinuu martuu siyaasa wanni biyya kuffisaa jiru isa tokko kana martuu siyaasuma. Abbaan gadaa yeroo ammaa kana siyaasa mataan isaa. Siyaasa osoo siyaasa sirna gadaa ta'e illee dhugaadha. Siyaasa birooti kan inni illee leellisu sagantaa nama dhuunfaa irratti kan isaan hirmaataniitu eebbuma qofa gaggeessaa jiranii. Abbaan gadaa garuu eebbaa miti kan inni gaggeessu biyya bulcha. Abbaan eebbaa adda jira. Isheetti deebinaa. Mee federeeshinii 5 keessaa maqaa sii dhahee federeeshinii asirratti haasofna. Har'a hundarratti haasa'uu hin dandeenyu. Federeeshinii Gujii Booranaa yayyaba jechuudha. Gujii Booranaa Maccaa Tuulamaa Sikkoo Mandoo Ituu Humbannaa fi Raayyaa sabutu jira. Federeeshinii kanneen keessaa hundi isaaniitu caffee sirna gadatti ga'ee mataa isaanii qaban. Hundi isaaniiyyuu tooftaa itti aangoo walii qoodanii itti walii hoogganamanii quxisuun hangafa kabajee hangafni quxisuu guddisuutu jira. Har'a mee federeeshinii Arsiirratti yoo haasofne federeeshinii Arsii kana keessatti fakkeenyaaf abbaa gadaa eenyu ta'a jedhu. Abbaan gadaa nama kamtu abbaa gadaa ta'a. Abbaa gadaa ammoo maaltu eegama? Abbaan gadoomni ammoo akkamitti irraa fuudhama? Abbaan gadaa aangoon akkamitti irraa fuudhama? Ka jetteefi namni abbaa gadaa ta'u obboleessi kiyya ani heeraaf seera beekee fi ati heeraaf seera beekteef har'a waa'ee sirna gadaa waliin haasofneef abbaa gadaa ta'uu hin dandeenye. Abbaa gadaa ta'uun ulfaatadha. Tokko namni abbaa gadaa ta'u jalqaba heeraa fi seera sirna gadaa
ka beeku ta'uu qaba. Sanuu ammoo ka uummanni itti amane ta'uu qaba. Isatti aanu ammoo uummataan filatamuu qaba. Uummata biratti jaalala qabaachuu qaba. Inni biraa abbaan gadaa Oromoo qulqulluu ta'uu qaba. Federeeshinii sikkoo mandoo hoggana yoo jedhe abbaan gadaa sikkoo mandoo bulche yoo jedhe sikkoo mandoo maal akka taate beekuu qaba. Sikkoo mandoon osoo hin beekne akkama dhaabbilee tokko tokko yoo ilaalte mana nyaataallee manni bunaallee hoteelota martinaa sikkoo mandoo macaatuu lama sikkoo mandoo kana moo gaafatu kuni dogongora. Sikkoo mandoo waan isii yoo hin beekin an abbaa gadaa sikkoo mandoo jedhee ol jedhee deemuu hin danda'u. Mee asirratti uummataafillee barumsa ta'a waan naquun nama weessitti hima. Bara sirna gadaa irra dibaa odaa roobaa deebisanii abbootii gadaa jedhanii gumii abbootii gadaa keessaa nama wayii waa gaafadhe isin abbaa gadaati amma muudamtanii jirtanii abbaa gadaa keessatti mee isin abbaa gadaa sikkoo mandooti sikkoo mandoo jechuun maa inni jedhee gaafadhe. Sikkoo mandoo ilmaan arsiiti naan jedhe. Ilmaan arsiiti sikkoo maali mandoo maali duuba ilmaan arsii eega ta'anii eenyu fa'aa isaanii gaheen isaanii maal jedhee gaafannaan hin beeku naan jedhe. Ati hoo gaheen kee maali? Ati sikkoo moo mandoo jedhee gaafannaan dhugaa yoo dubbadhe aniyyuu sikkoo tahee mandoon tahee uf hin beekuu naan jedhe. So akkamitti namni uf hin beekne waan namaa akkamitti beeka? Namni sikkoo mandoo sikkoo shanan mandoo torban addaan baasee hin beekne daddachoota isaanii hin beekne. An daddachoota sikkoo mandoo daddachoota dhibbarra miila kiyyaan deemeera. Daddachoota dhibba. Daddacha diidamaa ka jedhani daddachi diidamaa daddacha baalliiti. Daddacha baallii abbaan aangoo qabachuu barbaade filamee asirraa manbal'a odaa roobaa ka deemu. Daddachi diidamaa sun. Daddachi diidamaa daddachi tokko daddacha afuruuf jalaa qaba. Daddachoota afuruuf jalaa qaba. Daddachi dhibba jaarraan dhibba hookaan dhibba gadaan dhibba akkasitti Oromoo kalee keetteerti. Daddachi dhibba. Namni daddachoota sikkoo mandoo kana hin beekne ka sikkoo kana ka mandoo kana mandoo kanaan bula sikkoo kanaan bula kaleessa mandoo dhugaa jaalata sikkoo seeraan bulee mandoo heeraan bulee waan jedhamtu jira. Kanaaf ga'ee sikkoo mandoo osoo hin beekin an sikkoo mandoo ta'uu kiyya qulqulluu ta'uu kiyya osoo hin beekin an sirna gadaa sikkoo mandoo leellisa abbaa gadaa sikkoo mandooti qora odaa roobaati jedhaniif waamuun hin danda'amu. Dursayyuu sikkoo mandoo irratti yoo deebine odaa roobaa ka deemuu danda'u gaafa caffee waliigalaa sirna gadaa taa'ee as alatti deebuu hin danda'u. Ilmaan arsii odaa roobaa deebisuu hin danda'an. Anarraayyuu takka. Ilmaan arsii odaa roobaa deebisuu hin danda'u. Aangoon odaa roobaa aangoo Oromiyaati. Murtii Oromiyaati. Seerri Oromiyaan guutuun ittiin bulaa turte odaalee shanan keessaa jalqaba murtiin odaa roobaa irratti kan lallaban. Kanaafiyyuu dhimma odaa roobaa gaafa caffee waliigalaa yayyabni odaalee shananii yayyaba odaalee shananii jechuun odaa bultumirraa abbaa gadaa osoo hin tahin odaa nabeerraa abbaa gadaa osoo hin tahin odaa bultumirraa heeraa fi seera odaa bultu odaan nabeellee heeraaf seera odaa nabee qabatee federeeshinii shananuu heeraaf seera isaanii qabatanii gara caffee gaafa dhufan heerota seeraa fi seera kana ol dura qabanii seerri nuti mannee dhufne kana eega jedhanii gaafas seeronni kun odaa roobaa irratti lallabamuu kan danda'u odaa roobaa banamuu kan danda'u ilmaan arsii qofaan osoo hin tahin ilmaan Oromiyaa guutuun. Kanaafiyyuu seerri odaa roobaa irratti lallabame jetti maanguddoon fageenya san daangessu jedhan. Kanaafuu seera fageenya san daangessine har'a kaanee lafumaa kaanee nu ilmaan sikkoo mandoo qofti seera odaa roobaa deebisuun hin danda'amu. Isa arsii jettee fi kana keessa bahe. Kitaaba kana keessaa miti gubbammaan isaatuyyuu nama Oromoo ta'eef nama seenaa ganamaa barbaaduuf namoonni amma yeroo baay'ee barumsi kun lama ani kan itti amanu barumsa achi as baratanii fi kaasirraa achi baratan barumsi sirriin ka ofirraa achi baratan barumsa ofirraa achi baratan jechuun jalqaba aadaa san kee waan kan kee heeraaf seera abbeetume asirraa yoo barachaa deemte barumsi sirrii ka ta'u. Ati erga barumsa yuunivarsiitii seentee dooktoreetii meeqa qabattee jette ganaa fuudhaaf heeruma qorannoo deemta sirna gadaa waa'ee ateetee qorachuu deemta jalqaba silaa jalqaba kan irratti jalqabuu qabdu kan irratti afaan hiikkachuu qabdu barumsa keeti. Kanaaf kitaaba ati na gaafatteef kitaabni tuni gadaan sirna ittiin bulmaata uummata Oromoo umrii fi dhalootaan ijaaree akkaataa umrii isaaniitiin gahee kan kennuufidha. Kanaaf gadaan uummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammii hundaafis mirga kenna. Gosoota yakkaa keessaa gumaan isa tokko. Kanaafiyyuu gosoota gumaa bakka shanitti qoodee kaa'eera Oromoon. Gumaa adii, gumaa barruu, gumaa gurraattii, gumaa daalatti, gumaa aantee.
sirni gadaa dubartootaaf maal kaa'e jedhanii yeroo baay'ee irratti wal mormaa turanii sirni gadaa dubartootaaf maal kaa'e kan jedhu sirni gadaa dubartiin wayyuu jedhee amana. Wayyuu jechuun akka maqaa kabajaa doktora kabajaa olii kennan kan wayyuudha. Kanaaf heeraan wayyooma mureefii jira. Seeraan ammoo gahee hojii bakka shanitti qoodee dubartoota kenneefii jira. Haadha siinqee malkaa, haadha siinqee golaa, haadha siinqee falaa, haadha siinqee ateetee fi hanfalaa kaa'ee jira. Yeroo baay'ee kan qoratamaa jiru haadha siinqee ateetee qofarratti qorannoon kan gaggeeffamu kan uummanni illee irratti dalagaa jiru. Kunniin dagatamanii hafaniiru. Kanaaf kitaaba tana keessa waa baay'eetu jira. Akkaataa guddifachaa yeroo baay'ee namni guddifachaa jedha. Guddifachaan maal akka ta'e? Guddifachaa wanni jedhamu afaanii miti. Heeraa fi seera qaba. Oromoon ilmaan jaha qaba. Ilmaan jahan isaa san ilma gudeedaa, ilma guddisaa, ilma mitii, ilma boojuu, ilma booroo, ilma naqataa, ilma mitii, ilma faanawwaaraa, ilma halangee, ilma murcumaa, ilma irkifataa waan jedhamu kana hunda isaatu as keessaa hin argatan. Garuu gahaa miti kun ganaa itti deemaa jira ammas seenaan Oromoo bal'aadha. Sirni gadaa dubartootaaf maal kaa'e kan jedhullee kitaaba kana keessaa bal'inaan argatan. Gosoota gumaan akkamitti akka dhumullee as keessaa argatan. Ulaagaa abbaa gadaallee namni tokko abbaa gadaa ta'uuf uffatee dubbatee osoo hin taa'in eebbisee osoo hin taane qabxii 20 yoo xiqqaate ulaagaa 20 qabxii 20 kan inni guutu jira. Qabxiileen sun hundinuu as keessa jiran. Kanaafuu gara dhugaa gaafas deebiin hin rakkisu. Abbaa gadaa ta'uudhaaf hin rakkisu. Anaa fi ati hin taanu malee dhaloonni yoo heeraaf seera sirna gadaa kana funaannee kennineefi dhaloonni ammaa dhugaa barbaada waan ta'eef sirna gadaa abbaa gadaa ta'uudhaaf filachuudhaaf wanni isaan rakkisu hin jiru. Nu bara abbaa gadaati malee wanni abbootii gadaa jedhamu kun na biratti dogongora. Federeeshinii qabna malee nuti yayyaba qabna malee qoqqoodamiinsa aangoo qabna malee abbootii gadaa wanni jedhamu kun na biratti dogongora. Abbaa gadaa tokkicha qabna nuti. Oromiyaa takka qabna hubadhaa dhaloonni. Biyyi nuti qabnu Oromiyaa takkitti. Abbaan gadaa nuti qabnu ka filachuu dandeenyullee abbaa gadaa tokkicha. Gaafa abbaan gadaa 10 ta'e 100 ta'e gosa maraan abbaa gadaa filatan abbaan gadaa waraana qaba. Waraanni abbootiin gadaa kun gaafa ol dhabde biyyi tun hin diigamti. Kanaaf abbaan gadaa tokkicha. Qoqqoodamiinsa aangootii fi yayyaba qoqqoodame kana akka abbootii gadaatti hin fudhatina. Kanaaf abbaan gadaa isa amma jette hin eebbisu. Gaafa eebbaaf deemin anis sagantaa wayii godhadhee eebbaaf gaafa isa yaamee inni eebba kanaaf biyyeen nu bulcha. Sirna bulchiinsaa inni dalaga. Gadaa wanni inni eebbisu mootummaan biyya bulchu ka'ee sagantaa namaa dhaqee eebbisu jechuudha. Yoo waan kenna ta'eef xiqqeessini malee gadaa jechuun mootummaadha biyya bulcha nama biyya bulchu. Namni biyya bulchu ka'ee sagantaa namaa deemee gana nama eebbisaa kuni waan hin fakkaanne sirna gadaatiin illee waliin qabatu. Abbaan gadaa biyya bulcha. Caasaa isaa to'ata. Caasaa qaba. Heera dabe sirreessa. Safuu cabxe sirreessa. Waan kana dalaga malee daangaa eega malee deemee sagantaa namaa dhaqee eebbaaf hin deemu hin jirulle. Hayyoonni sirna gadaa hubannoo qabna jedhan as bahanii marii goonee wal dura qabnee waan harkaa qabnu marayyuu wal bira qabnee osoo laalle alaa wal qeequ alaa walitti duuluu osoo hin tahin sirna gadaatiin bulla dhaloonni eega jedhe heeraaf seera sirna gadaa qabnu odaalee shananirraa yoo finnee wal dura qabnee akkamitti sirna kana deebisnee masaraa mootummaa galchina. Danqaraa keessa hin deemnu sirna gadaatiin yoo na eega. Danqaraa keessa hin deemnu caasaa mootummaan diriirsa kana keessa sirni gadaa diriiree akkasitti buluu qaba sirni gadaa. Kalee dhaddachoonni deemnuu fi gaaddisa barbaada deemna. Har'a immoo galme ijaaranna maal goona dhaddacha. Dhaddacha ka jedhamu kuni mukaami beekaa dhaddachi. Heeraaf seera uummata Oromooti. Heeraaf seera dhoksanii dhaddacha jedhanii mukumatti deemuun odaa jedhanii mukatti deemuun hin ta'u. Odaan heeraaf seera isa kabachiisee odaa isa jechisiise qaba waan ta'eef heeraaf seera odaa san asaa fidanii hayyoon. Kanaafiyyuu yoo na eega sirni gadaa itti ijaaramu abbaa gadaa filachuu fi foollee filachuudhaan osoo hin taane sirni gadaa kan ijaaramu hayyoota sirna gadaa irratti hubannoo qaban shanoo ijaaranii shanoon sun deebitee heeraaf seera biyya barsiiftee abbaan gadaa filamuu kan danda'u akkasitti. Maanguddoo jira, qaalluu jira, ayyaantu jira, abbaa bokkuutu jira, abbaa malkatu jira bara. Abbaa gadaa aangoo olaanaa akka qabu abbaa bokkuutu jira ka hangafaa fi aangoodhaan illee olaanaa. Abbaan gadaa heeraaf seera gogaa itti kennanii biyyaan bulchaa bara abbaan gadaa. Seerri ragaa barbaada bara heerri dhugaa barbaada. Bokkuun heeraan bulchaa mi? Seerri ammoo ragaa barbaada. Ragaa namni ragaadhaan biyya bulchu eebban eebbisu. Eebba gaafni inni eebbisu gaafa gadaan shanan qixxooyti. Gadaa tiyya naa tolchee eebbisa. Imala yeroo bahee yeroo
karaa wayii dalaguudhaaf deeme waan wayii hojjechuudhaaf deeme waan san naa milkeessi eebbifatee deema. Eebba malee deemu dhugaadha abbaan gadaa. Garuu sagantaarra deemee eebbisaa sagantaa sana eenyu qopheesse. Sagantaa ofii qopheessee abbaan gadaa ofii irratti eebbisaa. Moo sagantaa namaa deemee sagantaa namaa eebbisa. Kunillee gaaffii tokko garuu dhaloonni waan kana hubataa dhaloonni akka hubatuu fi caasaan sirna gadaa akkamitti ijaaramaa haalaallu wanni andaamu gadaa wanni jedhamu kun yeroo ammaa kana namni baay'een gadaa yoo jedhu waan beekutti fakkaata hin beekatti fakkaata dhiiga isaa keessa waan jiruuf hin jaalataa jaalala san garuu beekumsa se'a gadaan hottee namoo qabu jila fixeensaa qabu cicha qabu ciisicha qabu buqqisa qabu adii labuu qabu gadaan gadaa shanan qabu naanniga qabu luba qabu kanaafu daddacha qabu odaalee qabu kanaafu sirna gadaa kana hunda qabu lafumaa ka'anii an abbaa gadaa heeraaf seera sirna gadaa kanaati jedhanii ka'anii deemuun annatti ulfaata. Abbaa gadaa an abbaa gadaati osoo hin ta'in situ abbaa gadaati yoo jedhan abbaa gadaa namni ka ta'u. Tarree galeeti ulaagaa guuteeti uummata biratti fudhatama argateeti dhugaa dubbateeti heeraaf seera ittiin biyya bulchu yoo qabaate abbaan gadaa abbaa gadaa ka ta'u. Ani kitaaba barreesse kitaaba sirna gadaa barreesse fi abbaa gadaan ta'u walitti qabean aadaa uummata keenyaa walitti qabean. Baay'ee rakkadhee diina waliin bulee bofa waliin bulee nyaaba waliin bulee waan kana walitti qabe. Kanaafiyyuu abbaa gadaa ta'uudhaaf irra guddaa waan abbaa gadaa ta'aniif san beekuu qaban. Warri sirna gadaa federeeshinii Maccaa Tuulamaa irratti hojjetu abbaa gadaa isaanii yoo ta'an ilmaan Maccaa Tuulamaa kan itti abbaa gadaa ta'an kan ilmaan Maccaa Tuulamaa barbaadanii beekaniillee jireenya isaaniillee to'achuu qaban. Yoo ka ilmaan Maccaa Tuulamaa quban qabaanne jireenya isaanii quban qabaanne taate abbaa gadaa Maccaa Tuulamaa ta'uu hin danda'u. Kasif koomandoolee akkasuma ka Gujii Booranaallee akkasuma ka Ituu Hambannaallee akkasuma martinuu akkasuma. Kanaafiyyuu dursa abbaan waan kanaa isaa yoo beekne waan isaanii beekna waan isaaniitiin biyya bulchina. Asumaan irraa bu'aa horaa bula. Icitii gadaa yoo hin beekne icitii waan kalee uummanni Oromoo jedheef yoo hin beekamin nama rakkisa. Horaa bulaa fi horaa bulaan garagara. Qubeen isaa tokkuma loqoda irratti garagara ergaan isaallee hiikni isaallee garagara. Horaa bulaa jechuun guyyaa waan biraatiin eebbise nagaa argadhaa qabeenya sooradhaa waan maraa jedhee eebbisee galgala itti addaan ka'an horaa bulaa jedha. Horaa bulaa jechuun mana keessan keessatti qananiyaa ilma argadhaa jechuudha. Horaa bulaa jechuun. Halkan jechuun halkan kun ulfaataadha Oromoo biratti halkan dunyaan itti oomishamu miti halkan dunyaan kadhatu Oromoon lubbuu namaati kan oomishamu halkan. Horaa bulaa jechuun ammoo hiikan qabu horaallee bulaallee jechuudha. Garuu ammoo horaa bulaa jedha Oromoon horaa bulaa halkan wal horaa bulaa jechuudha. Kanaaf baay'ata uummanni Oromoo galatooma. Akkam jirtu hordoftoota caffee sirna gadaa kun sagantaa hubannoo sirna gadaati. Kanaafiyyuu hubannoo sirna gadaa kennuudhaaf guyyaan irraa guyyaa jalqabaati. Wal barnootaa fi uummata wal barachuudhaan jalqabnaa. Isin ammoo nu faana bu'aa nu hordofaa. Tole akkuma amma si obboleessi kiyya isiniin jedhee sagantaa wal barnootaa caffee sirna gadaa waan jirruuf akkan hordoftan jedhanillee gama kootiin. Tole eenyu siin jedhan? Maammadaamiin naan jedhanii. Maammadaamiin eenyuti? Maammadaamiin gabiiti. Gabii eenyuti? Gabii galgeeti. Galgee eenyuti? Galgee anaataati. Anaataa eenyuti? Anaataa odaati. Odaa eenyuti? Shixoonaati. Shixoonaa eenyuti? Xoonaa wiitagooti. Wiitagoo eenyuti? Godaanaati. Godaanaa eenyuti? Qashee shiddibbaa kashantameeti. Abbaa torba eegala kaatti gosti maali? Saayimannaa. Saayimannaan ka eenyuti? Saayimannaan ka mandooti. Mandoo ka eenyuti? Kaarsiiti mandoo. Arsiin ka eenyuti? Arsiin ka xummuugaati. Xummuuga ka eenyuti? Xummuuga ka barreentuuti. Barreentu ka eenyuti? Oromooti.
Tole achi jennaan Oromoo ta'uu keenya golbeen dhimma Oromoo irratti waliin dalaguun salphaa ta'a waan ta'eef egaa Muhammadamiin gabiitiin sirriitti wal barattanii Oromoo ta'uu isaa shakkii hin qabu. Saayimannaadhaa mandootti galaa. Mandoo immoo ka Arsiitii akkuma inni jedhe Arsiin ka Xummugaati. Xummuga ka Bareentuutti. Bareentu ka Oromooti. Dhugaadha ilma Oromooti. Bareentu obboleessa Booranaati. Kanaafiyyuu wal barnoonni isaa wal barattan gaariidha jedhee yaada. Anillee ammoo hubannoo sirna gadaa caffee sirna gadaa kanarratti hubannoo kennu. Ani Muhammad Kadir Amir Kabir Hussein ka Kabir Ibrooti. Kabir Ibroon ka Huseenaati. Huseenaan ka Tuuchaati. Tuucha ka Annaati. Anna ka Daarimi. Daarim ka Kushii. Kush ka Haashimi. Haashim ka Tushaati. Haala kanaan gosatti ammoo Bullaalla. Bullaalla ka Sikkooti. Sikkoo ka Arsiiti. Arsiin ka Xummugaati. Xummuga ka Bareentu. Bareentu ka Oromooti. Kanaafiyyuu guyyaan har'aa sagantaa wal barnootaati. Kanaaf Oromoo Arsii eega taanee nuti ilmaan Oromoo Arsii gosa keenya qofa osoo hin ta'in kan nuti hubannoo irratti barumsa kenninu akka ilmaan Oromoo hundi isaaniitu of beekan. Namni yoo of hin beekin nama beekuu hin danda'u. Ani gaafa of beeke nama beekaa, gaafa of ta'e nama ta'a. Barumsi jalqabaa ka ofirraa ka'eetiin of baradhee eegisii ka biraa baratu. Kanaafiyyuu mee barumsa ofirraa ka'anii waa baratan kanaaf maal jettaan? Ani gama kootiin barumsa ofirraa jalqabanii waa baratan kana iddoo guddaa kennaafi maaliif namni ofirraa jalqabee barumsa yoo mataa ofirraa jalqabee iddoo guddaa gahuu danda'a. Wanti akkanaa kun dhaloota boodaan dhufuu fi dhaloota amma keessa jirruufiyyuu karaa guddaa agarsiisa. Haalli wal barnoota sirna Arsii of ta'uu kunneen. Namni yoo of ta'e wal ta'a. Gaafa wal ta'e immoo waan ofii barbaadata. Gaafa waan ofii barbaache gabbee immoo argachuun salphaa ta'a. Kanaafiyyuu hundarrayyuu of ta'anii of barachuun of beekuun waan guddaa jettee yaadda. Kanaafiyyuu egaa isinillee dhaloonni qubee namni yoo of hin beekin nama beekuu hin danda'u. Waan namaas beekuu hin danda'u. Namni yoo of hin ta'in wal ta'uu hin danda'u. Gaafa of ta'e wal ta'a. Gaafa wal ta'e immoo waan ofii barbaada gabbaa. Gaafa waan ofii barbaada ta'e tumsa qaba waan ta'eef argachuun salphaa ta'a. Jalqaba of beekuu waan guddaadha. Ani eenyu eessaa dhufe eessa jira eessatti gala akkamiin Oromoo ta'e ba'een kiyya maali? Kanaafiyyuu kanarratti wal gaafachuu qabdanii namoota hubannoo aadaa latiin ilmaan Oromoo qaban sirna gadaa irratti hubannoo qaban ollaa keessan jiran gaafachuu qabdanii wal barnoota kanaan eega jalqabne kutaa itti aanu keessatti ammoo barumsa nuti maali ka jedhu irraa eega baane gadaan maal akka ta'e sirni gadaa maal akka ta'e bokkuun maal akka ta'e abbaan sa'aa maal akka ta'e abbaan duulaa maal akka ta'e sadarkaan gadaa dabballee irraa kaasee haga gadamoojitti maal akka ta'e seeronni isaanii maal akka ta'e gadaan shanan maal akka ta'an hiikaa jaraa wajjin kanaafiyyuu federeeshinii shanan odaalee Oromoon odaa fi Oromoon hariiroo akkamii akka qabu daddachaa fi Oromoon hariiroo akkamii akka qabu malkaa Oromoon haala kamiin akka itti fayyadamu tulluu haala kamiin akka itti fayyadamu sirni gadaa kun dubartoota maal kaa'e ka jedhu akkasuma ammoo sirni gadaa amantaadhaan wal simatamoo wal dhaba ka jedhu irratti fuuldura barumsa keenya irratti ergaa waa bal'aa isinii dabarsa ergaa bal'aa isinii dabarsinaa. Kanaafiyyuu nu hordofaa sagantaa keenya kana nu faana bu'aa. Kanaafiyyuu nu jajjabeessaan dhaamsa kooti. Horaa bulaa. Tolee hordoftoota keenya sagantaa caffee sirna gadaa irratti haala wal barnoota taasifne kanaan isinis akka of taatanii wal taatan akka eenyummaa keessan bartan abdii qabna. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kanuma irratti isinii gabaabsina. Guyyaa biraan walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jenna galatooma. Tole horaa bulaa jechuun horaa bulaa osoo hin taane horaallee bulaallee osoo hin taane horaa bulaa. Horaa bulaa jechuun eebba guddaadha. Akka sanyiin namaa babal'atuu fi halkan
lubbuun itti oomishamaa bultu. Kanaafiyyuu sirriitti hubadhaa. Jechillee tokko barreeffamni illee tokko loqoda irratti garagara. Horaa bulaa fi horaa bulaan. Kanaafiyyuu horaa bulaa osoo hin ta'in isin horaa bulaa. Bal'adhaa, dagaagaa, baay'adhaa, qanani'aa, maatii keessa wajjin eebba guddaadha. Kanaaf uummanni Oromoo dagaagee bal'atee har'a gahee kanaafiyyuu nullee maal isiniin jenna? Horaa bulaa jenna. Biyya keessaa fi biyya alaa Teessanii kan daawwachaa jirtanii qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo maatiiwwan qophii jiru teessaa kan taatan akkam jirtu? naga keessanii Galata Rabbii. nuyi nagahaadha. Maarree bakkuma jirtanitti Fayyaas ta'ee nageenya rabbii isinirra haa jiraatu jecha qophii keenya marii kutaa lammaffaa qabannee isin dhiyaannee jirra. qophicha waliin ani barreessaa Iccitii Gadaa Muhammad Kadir. Anis qorataa sirna gadaa Saadiqaa Jumammad Marii keenya guyyaa har'aa gadaan maali? ibsaatiif nu hordofaa. Amma marii keenyatti seennu Ittiin boharaa ittiin bashannana isiniin jenna. Warri keenya warra dhugaa leellisuudhaaf falli keenya sirna gadaa deebisuudhaaf falli keenya sirna gadaa deebisuudhaaf sirna gadaa deebisuudhaaf. Tolee daawwattoota keenya sirba akka ittiin bohaartaniif akka ittiin bashannantan abdii qabna. Amma kallattimaan gara qophii marii keenyaatti seenna. Muhammad Kadir walitti deebineerra. Gadaan maali? waan dansaa na gaafattee waan bareedaadha. Yeroo ammaa kana dhaloonni gadaa maalummaa gadaa namni waa gaafatu hin jiru. Akka amantaa tokkotti guddisanii ilaalanii ittiin bulmaata. Gadaan ittiin bulmaata uummata Oromoo umrii fi dhalootaan ijaaree akkaataa umrii isaaniitiin gahee yookiin qooda kan kennuufidha. Gadaan uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in akka sabaa fi sablammii hundaafis mirga kennutti kaleessa tumamee lafa kaa'ame. Kanaaf gadaa wanni jedhamu kun waan guddaadha. Maaliif dhaloonni yeroo ammaa kana gadaan bulla? Gadaa maaliif leellisa beektaa? Gadaa kalee gadaan dhaloota jedhamee waan tumameef. Dhaloonni gadaa keessatti gahee guddaa waan qabuuf umrii dabbalirraa kaasee haga gadatti sadarkaa 6 keessatti dhaloota kan hirmaatu caasaa sirna gadaa keessatti. Kanaaf dhaloonni yeroo ammaa kana gadaan bullu malee bilisummaan teenya jirtu tokkummaan keenya hin jiru, gumaan keenya hin bahu, hayni keenya hin bahu, dhugaa teenya hin argannu wanni dhaloonni jedhee gadaa jedhee inni halkanii guyyaa gadaa leellisuu fi gahee gadaa keessaa qabu beeka dhaloonni. Tole. Gadaan dhaloota hoo jiru akkamitti? Gadaan dhaloota wanni inni ta'eef caasaan sirna gadaa yeroo tumamu akkuma reefu siin jedhe miseensi harki irra caalu dhaloota. Inni biraa heeraa fi seerri sirna gadaa dhaloota wajjin deema. Sirna gadaa abbee bulcheen atiin bulchitu. Ka gaafasii suni seerri suni bishaan yaa'u jedhani sirni gadaa bishaan yaa'u jechuun bishaan yaa'u amma yoo waraabattee duwide deebitee bishaan sana duwiduu inni hin taraamu. Sirni gadaallee akkasi. Ka kalee abbee bulcheen atiin bulchitu. Hayyoon ilaalanii seera biyyaa hin taane faantuu fi faan diddirra dhaabatanii seera biyyaa ta'uu fi ka biyyaa hin taane ilaalanii tumaniiti haaromsanii dhaloota wajjin deema onni jedhaniif gadaan dhaloota onni jedhameef kanaaf. Qabxii malamaan kanaaf tokko caasaa sirna gadaa keessatti kan hirmaatu sadarkaa haga dabbalirraa kaasee haga gadatti dhaloota. Inni lammataa ammoo seerrilee dhaloota wajjin haaromaa deema. Akkuma dhaloonni wal jalaa deemu seerri sirna gadaallee haaromaa waan deemuuf gadaan dhaloota jedhanii itti moggaasaniif waan kanaaf. Gaaffii keessa xumuraatiin gadaan gaaddisa jechuun maal jechuudha? Gadaan gaaddisa jechuun waa malee hin jenne gadaa fi gaaddisni maaliin wal fakkaata? Gaaddisni namas bineensa loon ta'ee hundi isaaniitu jalatti boqotan. Ati nama na jala taa'e ati bineensa na jala deemi jedhu maraafuyyuu gaaddisa qabbanaa kennaaf. Bifa tokkoon laala. Heeraa fi seerri sirna gadaallee gaafa tumamu uumaa fi uumama bifa tokkoon walqixxummaadhaan kabajeetiin inni kan inni tumame, kan inni bocamee taa'e. Kanaafiyyuu gadaa gaaddisaan wal fakkeessan. Inni biraa abbaan gadaa gaafa sirna gadaatiin biyya bulchuu araarri tokko dhimmi tokko yoo gara abbaa gadaa himannaan tokko dhufe maanguddoon maal jedhanii gaafatan beektaa? Gaaddisa nuu kenni jedhani. Osoo caasaa sirna gadaatiin hin laalle osoo 8 itti baasee 8 saniin adabuudhaaf murtii itti kennuuf abbaan gadaan deemne gaaddisa nuu kenni jedhanii gaaddisa kennaaf. Deemanii gaaddisa sanitti waan san maanguddoon gaaddisa ta'anii bifa jaarsummaatiin furan.
Kanaaf gadaa fi gaaddisni kanaa wal fakkaata. Waasi yoo jiraate itti nu dabalii qophii keenya waloof deemna. Egaa wanni hafe kutaadhaan itti deemnu ta'a. Garuu har'aaf ammoo dhaamsa ni qabu. Dhaloonni gadaan maal akka ta'e gaafatanii maanguddoota abbootii gadaa namoota isaan maddii jiran akka gaafatanii irraa baratan abdii qaba. Gadaa jechuun bichaan hiika nuun kennu. Kanaafiyyuu maalummaa gadaa gadi fageenyaan barachuu qabna. Ani dhaamsi keenya guyyaa har'aa kan. Tole hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asumaan goolabna. Torbee dhufuu sagantaa kutaa sadaffaa heeraa fi seera gadaa maal akka ta'e walitti deebina akkasiif horaa bulaa isiniin jenna. Horaa bulaa. Tole ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota cafee sirna gadaa kuni qophii hubannoo sirna gadaati. Kanaafiyyuu guyyaa jalqabaa wal barree isinillee wal baruudhaaf dargaggoota lama Saadiq Haji Muhammadii fi Muhammad Amin Gabii qabadhee sagantaa kanarratti isinii dhiyaadhee jira. Akkaataa isaan uf baranii isiniin wal baran nu hordofaa. Kanaafiyyuu asumaan gara Saadiqitti isin dabarsa. Mee akka ittiin uf lakkaahee isinillee wal baree ufillee uf nu barsiisu walumaan haa hordofnu. Saadiq maal jettanii akkamitti wal barta uummata kanaan? Tole galatoomaa ani Saadiq Haji Muhammad jedhama. Haji Muhammad Kawaaqooti Kumeeti Kumeen ka Damboobaati. Damboobaan ka Ruufooti Ruufoo ka Lukkuuti. Tole gosti kiyyaa Xiijoodha. Xiijoon ka Bullaallaati. Bullaalla ka Sikkooti. Sikkoo kan Arsiiti. Arsiin ka Xummuugaati. Xummuugaa kan Baarentuuti. Baarentuu ka Oromooti. Haala kanaan Oromootti gala jechuudha. Egaa hordoftoota keenya argitanii jirtan akka ittiin uf baree isinillee uf baraa jiru. Isinoo ani yoo mee itti deebina. Dargaggoo kanaan ol isin barsiisa ammas. Tole hordoftoota cafee sirna gadaa ani Muhammad Amin Gabii jedhama. Gabiin ka galgeeti. Galgeen ka anaataan ka odaati. Odaan ka shixoonaati. Shixoona ka wiita gooti wiita ka godaanaati. Gosti immoo Sa'immannaa jedhama. Sa'immannaan ka Mandooti. Mandoo ka Arsiiti. Arsiin ka Xummuugaati. Xummuuga ka Bareentuuti. Bareentuun ka Oromooti. Xumuree argama kooti. Hordoftoota keenya akka irraa gammaddan akka itti bohaartan abdii qaba. Kanaafiyyuu ani dhaloota kanneen akka isaan uf barsiisanii isinii wal baran argitanii jirtanii. Ani ammoo guyyaa har'aa Sikkoo fi Mandoon isinii qabadhee dhufe. Kanaafuu murtiin arsii takkittiidha. Kanaaf tokko haa taanu jecha anillee of isin barsiisaa. Ani Muhammad Kadir ka Amiir ka Kabir Huseenii Kabir Huseen ka Kabir Ibrooti Kabir Ibroon ka Huseena ka Tuucha ka Annaati Anna ka Daarim ka Sultaan ka Kushii. Gosi tiyya bullaalla ka Sikkooti. Sikkoo ka Arsiiti. Arsiin ka Xummuugaati. Xummuuga ka Bareentuuti. Bareentuu ka Oromooti. Egaa akkanatti uf barree isinillee wal barree jirra. Haga qophii itti aanu dhufuuf isin ammoo hiriyoota isin maddee jira wajjin wal baradhaa. Torbaan qophii itti aanu qophiin keenya akkam ture torbaan? Bareeda ture. Haaluma kanaan itti fufnee uummata dhaloota waan itti aanu dabarsinaa. Torbaan dhufoonni isinii dabarsinu. Torbaan dhufu jechuun qophii itti aanu keessatti Sikkoo maali? Mandoo maali? Ilmaan Arsii maali? Akka isin beektanii of barattaniin ilmaan Arsii gosoota 800 ol sagantaa kanarratti kan isinii dabarsinu ta'a. Ilmaan Sikkootii fi ilmaan Mandoo addaan diddiinee asirratti isinii ibsinaa. Nu hordofaa. Horaa bulaa. Tole hordoftoota cafee sirna gadaa akkam jirtu? Nagaa jechaa guyyaa har'aa kutaa lammaffaa hubannoo sirna gadaatiin walitti deebinee jirra. Garuu dursa hubannoo sirna gadaa jalqabuudhaaf of beekuun akkuma hin dursa jenne sanii amma immoo akkamitti of beekna? Oromoon ilmaan meeqa qaba? Ilmaan isaanii eenyu? Eessa dagaagan? Dagaaginni isaanii bal'inni isaanii hagam takka gaaka jedhuu fi ilmaan Oromoon Booranni Sabboo Goona jedhama. Gujiin Kontumaa Daarimuu. Maccaa Tuulamaa. Macca ijoollee 5 qabaa. Liiban Jaaw Guduruu fi Daallee Jiddaadha. Akkasuma ammoo Arsiin Sikkoo fi Mandoo qabaa. Yoo deemne gara Harargee Ituu Humbanna Afran Qallootu jira. Raayyaa Asabuutu jira. Karrayyuun Baasoo Dullacha jedhama. Kanaafiyyuu mee guyyaa har'aa kana kutaa lammaffaa kana ammas osoo hubannoo sirna gadaatti hin deemne gadaan maali jennee gadaa barachuu hin deemne ilmaan kanneen yoo hin beekin qubsuma namoota kanaa yoo hin beekin sirna gadaa isaanii beekuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaafiyyuu mee obboleeyyan kiyya kana bira jiran kana waan beekanirraa isaan ilmaan Arsiitti waa isin haa gumaachanii Arsiin ilmaan 2 qabaa. Sikkoo maali? Mandoo maali jedhee gaafadhaa. Na hordofaa. Tole Saadiq. Egaa kutaa lammaffaadhaa mee waan hubannoo qabdurraa
dhaloota nu dheebotaa jiru kanaaf isin hubannoo sirna gadaa waan barachaa jirtaniif haga tokko hubannoo qabdanii mee ilmaan sikkoo shananitti. Galatoomaa ilmaan sikkoo shanani bullaallaa wacaalee jaawwii waajjii fi illaanidha. Illaanidha. Tole obboleessi kiyya atillee mee waan beekturraa jabaa. Ani ilmaan mandoo torban isiniif hima. Ilmaan mandoo torban kun Raayyaa, Hawattuu, Kajawaa, Utaa, Waayyuu, Waanamaa fi Biiltuu jedhamanii. Egaa ijoolleen kunniin dhaloota har'aa ta'anii of beekanii isinillee beekaa jiran akka isinillee of beektan isinitti himaa jiran isin ammoo sikkoo keessaa eenyu mandoo keessaa nuti eenyu latiinsi kenna maali eessaa dhufne akkamitti dhufne yoo of hin beekin na beekuu hin dandeettan yoo wal hin beekin ammoo waan keenya argachuu hin dandeenyu kanaafiyyuu ilmaan bullaallaa eenyu ilmaan mandoo eenyu fa'aa akka ta'an kana fuulduratti walumaan laallaa walumaa galatti gosoonni arsii gosoota 800 fi way gahanii jiranii kaana bira jiran achii olis ta'uun hin malaa kanaafiyyuu anammoo kutaa itti aanu keessatti kana marayyuu jabaa isiniin jedha isin ammoo nu hordofuu hin dhiisinaa horaa bulaa. Tole hordoftoota caffee sirna gadaa akkam jirtu nagaa jechaa guyyaa har'aa kutaa lammaffaa hubannoo sirna gadaatiin walitti deebinee jirra garuu dursa hubannoo sirna gadaa jalqabuudhaaf of beekuun akkuma hin dursa jenne sani amma immoo akkamitti of beekna Oromoon ilmaan meeqa qaba ilmaan isaanii eenyu eessa dagaagan dagaaginni isaanii bal'inni isaanii hagam takka gaaka jedhuu fi ilmaan Oromoon Booranni Sabboogoona jedhama Gujiin Kontumaa Daarimuu Maccaa Tuulamaa Macca ijoollee 5 qabaa Liiban Jaaw Guduruu fi Daallee Jiddaadha akkasuma ammoo Arsiin Sikkoo fi Mandoo qabaa yoo deemne gara Harargee Ituu Humbanna Afran Qallootu jira Raayyaa Asabuutu jira Karrayyuun Baasoo Dullacha jedhama kanaafiyyuu mee guyyaa har'aa kana kutaa lammaffaa kana ammas osoo hubannoo sirna gadatti hin deemne gadaan maali jennee gadaa barachuu hin deemne ilmaan kanneen yoo hin beekin qubsuma namoota kanaa yoo hin beekin sirna gadaa isaanii beekuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaafiyyuu mee obboleeyyan kiyya kana bira jiran kana waan beekanirraa isaan ilmaan arsiitti waa isin haa gumaachanii arsiin ilmaan 2 qabaa sikkoo maali mandoo maali jedhee gaafadhaa na hordofaa. Tole Saadiq egaa kutaa lammaffaadhaa mee waan hubannoo qabdurraa dhaloota nu dheebotaa jiru kanaaf isin hubannoo sirna gadaa waan barachaa jirtaniif haga tokko hubannoo qabdanii mee ilmaan sikkoo shananitti. Galatoomaa ilmaan sikkoo shanani bullaallaa wacaalee jaawwii waajjii fi illaanidha. Illaanidha. Tole obboleessi kiyya atillee mee waan beekturraa jabaa. Ani ilmaan mandoo torban isiniif hima. Ilmaan mandoo torban kun Raayyaa, Hawattuu, Kajawaa, Utaa, Waayyuu, Waanamaa fi Biiltuu jedhamanii. Egaa ijoolleen kunniin dhaloota har'aa ta'anii of beekanii isinillee beekaa jiran akka isinillee of beektan isinitti himaa jiran isin ammoo sikkoo keessaa eenyu mandoo keessaa nuti eenyu latiinsi kenna maali eessaa dhufne akkamitti dhufne yoo of hin beekin na beekuu hin dandeettan yoo wal hin beekin ammoo waan keenya argachuu hin dandeenyu kanaafiyyuu ilmaan bullaallaa eenyu ilmaan mandoo eenyu fa'aa akka ta'an kana fuulduratti walumaan laallaa walumaa galatti gosoonni arsii gosoota 800 fi way gahanii jiranii kaana bira jiran achii olis ta'uun hin malaa kanaafiyyuu anammoo kutaa itti aanu keessatti kana marayyuu jabaa isiniin jedha isin ammoo nu hordofuu hin dhiisinaa horaa bulaa.